Inshaallah qarshii 30,000 nan galchaaf. Wow. Masya Allah Rabbi sirraa jaalatu. Mimmi Anwar. Yes. Maamin Saafar ta'e taman amanaa Mimmi Anwar qarshii 30,000 Rabbi sirraa jaalatu. Barreessaan jira jidduun neetworkii na rakkise barreessaan jira jazaakallah. Okay. Warri kaan dhaggeeffadhaa warri hojii keessan modereetaroonni meerregaa nama galchitan oolu. Iroonis bade. Nufi onnee galchilaa. Modereetaroonni hojii hojjechuu dadhabdee baran. Okay. Jirti Imaanii Ajjalaa. Thank you. Tata kopi Oko. Yeroo tokko jechuudha abdii geetaachoo messengeraan natti ergan nan godhaati rakkoon qabu. Laakillee. Konola. Tola bal. Okay, Al Jazeera da ergeera inni godha amma warri dhuftan anaa dhufu mee taap kopi link godha galatooma maa inni neetworkiin abdii arsii dubbat abdii arsii dubbat Moderatoronni nama galchaa dabareedhaan thank you. Abdii moderatorana kan nan galchaan. Galchuu qofa sun taane namas keessummeessaa dabaree wal gargaarraa asee. Si kenneera kunoo moderator. Abdii Oromoo dubbat. Funyeen kunoo barreessaa arti garuu akkaawuntii al tokkicha screenshot godhatte inniiti malee. Turkiin koo sirriidha. Dubbadhu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Atuman si dhaggeeffadhuun bilbila gatee deemee na harkiftee turteen si'a hirmaadheen deema hirmaachisuutti xiqqoo biiziidha. Hirmaadheen deema sagaleen kun dhaga'ama. Gaafa duraan waan danda'u hirmaadheera. Gaddaa xiqqoo gidduu jedhamu. Dubbat. Yeroo inni gadda sagalee dhabee turu birrii riyaala 500 akkan erguu fi gaafadheen ture. Innillee karaanii ittiin erguu fi nan gaafannee birrii Itoophiyaa 15,000 jechuudha. Mubii akkaawuntii dhuma sabiyyaa irratti nama sii galcha okkee birrii 15,000. Inshaallah habibi. Abdii Oromoo. Ayyaa yeroo koon qabus. Rabbi sirraa jaalatu bakka hundatti. Otoo nama gargaarsisin dura nama gargaartaa obboleessa kiyya qaalii galatoomi ulfaadha kee hojii kee hojjedhu maammee itti nan imaanaa hin dhufu galmeessu Abdii Oromoo dee Abdii Bulchaa. Abdii Bulchaa naa galmeessi maammee. Abdii Bulchaa hayyee galmeesseera baarakallah abdii koo bakka hedduutti nama gargaaruudhaan beekama wallaahi mucaan kun rabbi dabalee kennuu fi galatoomi abdii koo. Deemuudhaa kee hojii kee hojjedhu bakka Abdii yeroo si barbaadu dhufta. Kuma meeqa jedhee? 15. Hayyee galmeesseen jira kunoo akkaawuntis kunoo isinii maxxansaan jira kunoo eeggadhaa ala kunoo piroofaayilii kiyyarraa. Tole galatooma digga assalaamu alaikum baga nagaan dhufte mooti. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Falaal. Jirra. Jalqabaa Mubaarik mucaan kun mucaa jabaadha. Maashaallah rabbi biraa jiraatu haamileen kennine hamma ta'e biruma dhaabanna rabbi jedhee jabaadhu nuyi maallaqa qofaa miti namni kan gargaaramu mooraaliidhaani du'aa'iidhaani. Kunooti abdii. Kunoo al tokko dhiifama damzaz screenshot godhaa kan dafaati bafetnati. Hin mul'ata screenshot. Dafaa hundi keessan namni 300 dafaadhaa. Maqaa kootiif maqaa wasiila isaatiin baname baay'ee maammeesi gadi baay'ee rabbii jedhi baay'ee maam screenshot namoonni 50,000 40,000 waadaa galaa turtanii
Gaha kaafattanii ta'e tana mana deeggatti buufi galatoomi taaptaap godha fuula korra iddoo hoosti jiru taaptaap godha galatooma turree sin agarsiifna namoonni karaa giiftii muubee sappoort gochuu barbaadan muubee gadi qabdaniitu achirratti puush gootu galatooma itti buufi digga thank you. Khair inshallah in gargaarraani isaanis immoo abshir akkuma kanaani fuula mooraalii waan bira irraa du'aa isin goona. 15 tokko fi irra buufnee ijoolleen bira jiranuu sammatee giruuppiidhaanis ta'e walitti qabee ammattee itti daddabalee waan jiru inshallah ganama isinii fayyina argaa rabbi. Allahu akbar Allahu akbar. Walitti qabee ammattee. Shahadu an la ilaha illallah shahadu anna Muhammadan rasulullah. Masha Allah. Maan ilaashu ta'e Allah rabbi sirraa jaalatu. Kumbee barakaana buu beesuuf galatoomaa fadhaa. Ayyee. Galatooma ulfaadhaa rabbi sirraa jaallatu bakka kumbee barakaana buu akkuma jette egaa hiriyoota kee namoota achi jira walitti qabee nama waan isin barsiifte amma gaa 15 jedhi Mahammadi 15 kan Yusuuf nu qabiiti isa kaan immoo waan itti dabalee achiin booda nu barsiisu akkasuma jenna. Galmeesseen jira. Ayya namoonni akkaawuntii barbaadan darbitanii nu gaafachuu dandeessu galatooma namoonni giiftii kennaafi mucaa kanaafis giiftiinis mana sinoo isaa galatooma modereetaroonni gaa amma ari'amuu bira geessan jarra akka imaanii jarra akka asan biyyaa ermijaan seelzatti fudhatamuufi. Thank you. Maashaallah obboleessi keenya jechuudha abdii bulchaa yookaan abdii oromoo maallaqa galchee jedhe qarshii 15,000 risiitii galchee natti ergee jira eebbisaadhi. Abdii oromoo aboo rabbii sadarkaa kee ola fuudhu ulfaadhu kabajamii wallaahi. Yeroo waadaa galu immediately dhuma galcha mucaan kuni aluma sana galchaa rabbi siifa kennu ulfaadhu abdii bulchaa sigimoo show itti fufi asoosan namoota. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan yeroo galtan dabaree eeggadhaa miyuutii godhaa please dabaree eeggadhaati dabaree keessatti dubbadhaa akka sagantaan hin jeeqamneef. Waalaikum salaam Naju welcome. Akkam jirtan nagumaan jabaattu? Alhamdulillah. Maashaallah tabaarakallah rabbiin sirraa jaallatu mubaarak sillee rabbiin fayyaa keetti si deebisee maatii keetti nagaan si galchu ani inshaallah dura birrii 5,000 jedheen ture amma 5,000 dabalee 10,000 nin gashaaf inshaallah yoo rabbi jedhee jechuudha isaaf. Rabbi dabalee si kennu obboleetti keenya amma 5,000 si galmeessinaa? 10,000 walumatti 10,000 sajjal inshaallah. Ayyee 10,000 ayyee jazakallahu khairan obboleetti keenya rabbi dabalee si kennu fayyaa kee rabbi guutuu si godhu galatoomi. Najuu Fuad. Asirratti yeroo tokko namoonni erga taatanu gaa yeroo ergattanu dhimma gargaarsaaf akka ta'e quba qabdu waan ta'eef warri erga taatanu wama gargaaruuf jettan akka ergattanu maaliif gastiin guutamee akka bakki qabatamee namni galchanuuf namni baasan akka inni waliin taane yeroo seentanis immoo akkuma seentaniin maashaallah tabaarakallaa wama bareedaa deemaadha. warri geessintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma waan gubbaa gaarii godhaa jirtanii. Meera koontiinoo jira keenya. Maalidha akkaawuntiin suuta jedhamee jidduu agarsiifamaa jira amma gargaarsumatu godhamaa jira waan ta'eef akka akkaawuntii tiktookiin nu adabneedhaaf yeroo barbaachisetti mul'isaa jirra. Barbaaddeeti moo ati maaliif gaafatta? Ma gargaarra ka. Qoy jedhaan qabadha. Ayyee namni si gargaaru waan gargaaru. Akkaawuntii piroofaayilii kiyya. Isin barraara iskiriiptoodhaan waan ta'eef piroofaayilii isaa jira waan niyyatti sana waadaa seenii warri seentan immoo yeroo seentan. Akkaawuntii iskiriipshootii godhadhaa. Yeroo kana immoo maamelaan yeroo kana maamee guddisee abbiyeeti. Maaliif ijoolleen jala asa waratanu? Yeroo maameen akkaatti godhu. Ayyee tole Kaalidoo mee ati akka keetti maal gargaarta amma gargaarta? Ayyee 15,000 abirreessaa 15,000 barreessi maammee. Maashaallah Kaalidoo Muhammad yookaan abbaa girrigirrii tiktookiidhaan beektan 15,000 waadaa galee rabbi dabalee siifa kennu guddadhu siin jenna galatoomi. Hiriyoonni keenya qaqaaliin waan dinqii godhaaru abdii bulchaa.
Maaliif mi'uutiin godhattan yaa obboleessi koo Yusuf Nuruu kunoo miseejariidhaan mana ergee gahee qarshii 15,000 galii godheera. Rabbiidhaa sheeka tokko dhufidaa sheekni hoo duraanoo iddoo dhaabatan hin qabu tiiktookii irraa. Rabbiidhaa fidaa iddoo ayinuuf kadhatanu Yusuf Nuruu naa galateeffadhaa kunoo as keessa jira amma galchee miseejariidhaan na ergee ka'e. Maami. Maashaallah rabbi dabalee dachaa dachaa isaan akka godhu. Sheekota kana abdii yoo jararraa dubbanna jennee namni sheekotni tarree keessa ni miti hin tuqinaa jedhu. Akka hin tuqne ammoo kunoo amala jaraa beekna. Bakka girriif bakka jaarsiif jaartii dudda galtee rafte jedhanutti warafaadhaaf dabareen haasaa kiyyaadhaaf ol fixus beete dabaree wal dhidhiitaa jechuudha wal dazarbataa wal gaffaa jechuudha akka nama kunoo waajjira poolisiiti gadba wayiitti. And I don't know sila rabbii waan khayrii irratti sheekota miidiyaa irraa kana rabbiin haraamatti godhe moo ani maalidha koyi. Yetu na yallut sheeka baluu. Hai obboleessa ofiitiif yeroo ni rakkatetti gargaarsa ta'uu caala khayriin guddaan jira maal jechuudha maal inni eessa jiru amma wallahi rakkoodhaa bar Akkana godha maamee abdii. Laalaggeffadha namni waadaa seenee namni naa arguudha nu hundatu waa hedduu godhaa ture duraan namni nu arguudha garuu mucaan kun immoo gargaaramuu qaba namni maqaa ofii barreessee asirratti argamee ba'u miti. Maqaa isaa barreessaati guyyaa riisitii qabannee dhumnu ammas akkuma kan sagantaa nu godha. Nam beeka namni keenya namni naa himuudhaaf maqaa ofii barreessisa waan ta'eef sagantaa Galatoomi kaalidokoo amma hojii dhumti itti hafuuf nama haaraa seensisaa barakallahu fiikum kaalidokoo amma hojii dura kana jechuudha amma maallaquma waadaa namoota agalmeessin gaadhiin gaati. Kaalidoo namni baay'een mana banatee jira waan ta'eef deemi mana cufsiisamu dafi nama hundumaa. Thank you. Yusufe wallahi obboleessa kiyya hiriyaa kiyya qaalii nama boonsitaa ulfaadhu galatoomii kabajame mootii koo habiibi. Rabbi simbira jiraatu isiniif ani bu'aa bakka koo nama godhu. Thank you habiibi. Ulfaadhu Yusufe. Eshi jimmitti dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyo obboleessa keenya inshallah ya rabbi nu laafisa birrii 15,000 galchaa fi gaafa ingilizii 27 amma nuti garuu. Allahu akbar rabbi obboleettii keenya bakka ba'e siif deebisu jimmitti maannaati miti. Maqaadhuma siitiin galmeessi. Maqaan keenya jimmitti maannaa jechuudha. Ogastii 27 baatii kana Ogastii 27tti qarshii 15,000 jettee. Hayyee obboleettii keenya jazaakallah rabbi bakka ba'ee Akkaawuntii qabatteettaa jimmitti. Galatoomi. As gala jiraan qabadha inshallah. Taphadhuu hin agarsiifna gidduudhaanii galatoomii nas wedem. Kunoo koomantii jala jira iskiriinshuutii godhachuu hin danda'u. Abdii akkaawuntii barra. Okay. Em dubbadhu emee waa'ee minaamin. Wazir Abbaa Giddii welcome ya habibi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullah. Kam nagartuu obboleewwan. Jira alhamdulillah. Baay'ee obboleessa keenya rabbiin ammallee nuuf aafiif jecha anillee birrii 10,000 naan ergaa Yusuf ittiin kenna Yusufedhaan walitti dhiyaanna waan ta'eef. Rabbi sirraa jaallatu maqaa kee. Maqaan kee Misraa Gabree jedhama. Misraa Gabree saafi maammee koo birrii 10,000 rabbi sirraa jaallatu giifti. Wazir Abbaa Giddii. Balmeesseen jira qarshii 10,000. Wazir Abbaa Giddii kan United Arab Emirates Abu Dhabi. Ijoolleen Dubaayii hedduu jajjabaataa jiru wallahi maashaallah ijoollee Dubaayii tan keenyaatti sochii guddaa kan godhaa jiru. Waalaikum salaam waziiroo. Jirtu fayyaa keessanii. Alhamdulillah. Namme jajjabaadhu si bira jirraa yoomittuu habibi koo rabbi si ajaraachisu jajjabaadhu. Yaada keetii qaama keetii mu'aataatus yaada keetii waan ta'eef malee hin jiraattan siin jedha si gargaarra waan rabbi keessanii. Ayyee tole ulfaadhaa fayyaataa galatoomaa. Dirreen waa jettee. Kuma 15,000 galcheen isin ergaa ishee amma. Hayyee waziiroo maashaallah qarshii 15,000 obboleessa keenya Wazir Abbaa Giddii
Dubaay yookaan Abu Dhabii magaalarraa hedduu nuuf galatoomi waziiroo. Galatarraa fara koon qabu. Galcheesitti erga abdii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi taala wabarakatuh. Kamu Ni dhagaama jimmaa koo ni turkiin qabdutti fuufi dubbad. masih galmesi beri bayanan kafala. Maqaan kee eenyu Nabiibi? Makan kaya nazifin jera nazifi bama cabba gojjam. Naziif Abbaa Machaa Abbaa Goojjam qarshii 15,000 rabbisa. Goojjam qarshii 15,000 rabbisirraa haalatu galata obboleessa keenya. Ayyee daree dubbadhu daree maannaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan obboleessa keenya mubaarak baga rabbi lubbuu kee hambisee fayyaa kan namaa kennus rabbumaa kan namarraa fudhatullee rabbumaa. Inshaallah naman danda'uuni 15,000 borga namanan erga Dubaayirraa. Masha Allah. Daraartuu eenyuuti gifti koo? Daraartuu Taajuun jedhama. Taajuu? Aywa. Daraartuu Taajuu Dubaayirraa maammeen galmeesseeraa qarshii 15,000 rabbi sirraa haa jaalatu. Akkaawuntii qabattee miyuutii godhadhaa billaa aliif yeroo galtan hundi keessa miyuutii qabadhaa. Fo'aan miyuutii qabattee akkaawuntii fudhattee? Maammee kana jala jira moo? Jira garuu isinis hin agarsiifna. Jiran as jalas hin barreeffamaa iskiriinshuutii godhadhu yoo dhabde natti. Eessa bakka. Hamma mul'achuu hin danda'u? Qoy maammee andee haasa'aa choosti. Bu'ii daree koo amma agarsiifna bu'ii qabadha. Eessa. Bu'ii. Iskiriinshuuti tokko lama sadii afur shan iskiriinshuuti kalas gaa thank you habibi. Galatoomaa ulfaadhaa eenyu kan dura galee. Namni wayii jechuudha akkaawuntii gaafataa jira Abdii. Zeelee akkaawuntii qabdu jechaa jiru biyya alaarraa informationii kenniif dabarsiif namni koomentii jalatti barreessaa jira koomentii hordofaa. Zeelliin hin jiru mubee zeelliin nama beektu jira nam. I think waan ati beektu natti fakkaatu kanaaf hin callume deeganumas silas mubee. Egaan obboleewwan keenya kanneen biyya alaa jirtanu jechuudha diyaaspooronni jechuudha qarshiidhuma Itoophiyaa akkuma maatiidhaaf ergitanutti jechuudha maallaqa Itoophiyaatiin ergaa fi baarakallahu fiikum galatoomaati jechuudha hin qabu amma obboleessi keenya. Narra ga'e moo nama biraatu jira? Abbaa Jifaar kootu. Abbaa Jifaar. Assalamu alaikum warahmatullahi. Nasuun waa dagartee kan himti? Nasuulaaf moo waadaan galle nasuulaaf. Ayyee nama si bee duraan. Al tokko galatoomaa ijoolleen Dubaay hin danda'amtu silas hiriyootuma keenya warra wajjin nyaannee warra wajjin dhugnu obboleessi keenya waziir abbaa giddii qarshii 15,000 galchee kun amma miseejariidhaan na ergeera. Waziir abbaa giddii nama qaalii rabbi sirraa jaalatu. Maame galateeffadhaan Thank you. Maashaallah wallahi ijoolleen bakka inni baasee abuu fi anis maashaallah. marsaa duraa hirmaadheera akkuma beektanu ammas guyyaa borii birii 8,000 nan galchaaf duraanis hirmaadheeraa fi machoo osoo hin taane lamii akka inni maataa jechuu isin beeksisu. Thank you. Abbaa Jifaar. Maashaallah Abbaa Jifaar keenya. Maashaallah wallahi ijoolleen Jaafar Kamaal qarshii 8,000 nu galmeessi. Jaafee dhaqaa mana nu cufsiisaa yeroo isin barbaannu si waammanna. Abshir deemeenis kanumaaf inni hirmaadhee deemeen namoota mana banan nam fida inshaallah. Isha bibi. Fuad Muhammad Dubar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا إن شاء الله يا رب جل بريتي قرشيكم مجانا عند برصف. ما شاء الله أبو ربي سر راجعات. فؤاد محمد قرشيكم أكاونتي كبتة بيبي. أكاونتي اسمه كومنتي جلا خنا متي. اسمه كروما isa maammeen agarsiisu iskiriinshuutii godhachuunis barbaachisaadha. Akkaawuntii namni dogoggoruu danda'a jalatti waan ta'eef galatoomii habiibi. Nasuulaaf dubbadhu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyan illee birrii kuma shan Itoophiyaan nan galchaaf inshallah. Akkaawuntii immoo al tokko mul'isaa mee qophiin godhadha. Dubaay irraa. Komentii jalaa fudhadhu hin agarsiifna xiqqoo turre galatoomii rabbi sirraa jaalatu shabibti. Itti fufaa namoonni giiftii kennuu barbaadan kun mobeens ol dhufeera hin kennituu fi kaamil tamaam dubbadhu. Abdii. Yeroo tokko namoonni waadaa galanii jedhan jechuudha maqaa isaanii tartiibaan inni ibsaa daqiiqaa muraasaaf jechuudha jasta sakandii 30 fi maqaa isaanii waama dhaggeeffatan namoonnis tokkoffaa irratti obboleettii keenya Diggittiin 50,000 lammaffaa Madiinaa Naasir 40,000 sadaffaan Qimamii Gurbaa 10,000 arfaffaa Abdii Maganaanyaa 20,000 shanaffaa irratti Abbaa Joobir 15,000 jaffaa Moominaa 8,000 Rahaa 50,000 Ahmad Rashad 15,000 Ajiba Abbaa Nagaa 16,000 Mimi Anwar 30,000 Abdii Bulchaa 15,000 Yusuf Nuruu 15,000 Najuu Fuad 10,000 Khalid Muhammad 15,000 Jimmitti Maannaa 15,000 Nasuuqoo 15,000 Misraa Gabree 10,000 Waziir Abbaa Gidii 15,000 Naziif Abbaa Macaa 15,000 Daraartuu Taajuu 15,000 Abbaa Jifaar yookaan Jaafar Kamaal 8,000 Fuad Muhammad 6,000 Nasuulaaf 5,000. Maashaallah. Rabbi irraa jaalatu obboleewwan keenya. Hasan. Tole galchaan jira kan nam tokko irraa utaala maaliif akka ta'e hin beeku ani tarii sababa ta'e hin beeku. Qabuu didaarra na fakkaata namoonni gariin ergatanii kaanii. Tole warra seensan kana seenaniifaa baaru warra amma obsituu kana na dubbisaatii warra kaan itti galchina. Jirra moo. Tole obsituu. Obsituu. Jadi. Sadi waa'ee birii dubbatu eessa? Abdi eessa kuni? Laa ilaaha illallah. Sai, bom.